dhiira taate naayim ortodoksii tamtu diigame ati ortodoksiidha. Qeensota Oromootichi yaase malee mee ortodoksii tamtu diigame Masfii Fayyisaa? Tamtu diigame. Ortodoksii diiguuf odoo hin ta'in mirga Oromoo Ortodoksii beeta kiristaanaa keessatti gaafan Abuna Fayyisaa jedhee nikneemii paaltook irratti baafadhe san hin beektu. Nin beeka ijoolluma shawaa teessan aangorraa akka amaarri ariin godhe malee mee ortodoksiin amaaraa tokko naayimi ka diigame ka biyya alatti hafeewu akkanatti galchisiisanii mee naayimi mee. Oom galchan namticha kanaan dura fokkoraa ture Abuna Pheexroos kan jedhani itti barreecha Phaaphaasii amma Abuna Saabiroos bakka bu'e. Abuna Saabiroosii mi'arra ajajaan waraanaa Ortodoksii keessa jiru maak jibba Sheek Butaa. Abuna Baasru maal harkaa qaba? Katti marsee jiru eenyu? Katti marsee jiru eenyu? Maal qaba? Anatu mana san keessa beeka moo sittu mana san keessa beeka? Mana san beekullee baaduu odeeffannoon qaba. Animmoo baroota barreessaan eenyu? Animmoo baroota darban qabsoo amantii Ortodoksii keessatti Oromoon bootaa isaa argachuu qaba. Dhiibbamee keessaa baqachuun qabu. Ortodoksiin Abuna Pheexroosit ijaaree irratti du'e. Kanaaf gannee keessaa bahuu hin barbaachisu. Qabsoofnee keessatti bootaa keenya argachuu qabna jennee waan guddaa dalagnee irra har'a faannuun gadi ba'ee tokkosu kuni kaleessa Ortodoksii keessa dhokataa ture. Fannoo Abiyyi ijaare wayii Ortodoksii keessatti dhokate. Isaantu jaalatee ba'e kaambiin sun diigdamnaanii qawwee fudhatanii bosona galanii obboleessa koo dhugaa barbaadde. Aboo wanni kas jirtu amma wanni irraa kaafne Masfii Fayyisaa ati Rabbiin sodaatame amantii feete hordofi. Ati Oromoo ifiin jettaami. Okay. Oromoo qulqulluu wanni meemma sheekotii muslimaati moo ta'a ortodoksiin ibsa baafte moo ibsa baafne uummanni keenya durooyiniin dhumuun qabuu jettee ibsa baafte moo hin baafne? Warri ibsa baasu suni. Baafte warra hin jiru baafte moo hin baafne? Baafte jarri sun saba isaaniitiif dhaabbatanii jechuun ati ilma Oromooti. Ta dhumu jirtu haadha Oromooti. Ta du'u jirtu haadha Oromooti. Haadha Oromoo saniif sagalee taatee ni beeyta ati mataan kee ilma Oromoo ifiin jetta. Meemma gaafiin sii qaba Masfii Fayyisaa. Rabbi sodaattee naa beekta. Dhageeffadhu. Mootummaan kun ni kutaa beekadhu. Seenaan teen kuttuu beekadhu. Sigalee mootummeetiin fedhe ni kuta. Akka arraa kanaa miti dubbiin ni jijjiiramtiisi. Faarsee bulaan Amaaraa takkaa uummata isaanii haa dhumuu jedhanii duran dhaabbanne. Isin maaliif warri afaan Amaaraa dubbatu Oromoo dubbatu kun maaliif haa dhumuu uummanni haa dhumuu baga dhumee shaneedhaa baga fixanii jettanii maaliif uummata keessanirra sagalee taatan? Wal beeynaami. Wal beeyna sirri wal beeyna. Ansi caalaan paartii tana deeggaruun ture. Ana dura kan dibbeeru kutaa ture isinimi eenyu faarsee bulaa isin kunne gadhaabne ka dhiirattiin gadhaabe waa takka namichi kijibaa wadala wasaka ta'uu garraan biraa deemne nuti isin wasaka san deemtanii corachuu jirtu. Maali sammuu Sheek Butaatiin mootummaa deeggarras mootummaa jibbinas gaafa ati dibbeeru kutte rikkiidha. Gaafa ati dibbeeru kutuu dhiistee dogongora. Waan inni irra rukuteen qaba waan inni irra rukute lafa kaayi. Ani waan inni irra rukutee irratti rukunnuuf qabna kaa. Mee maali naayimi. Ani siifin waan inni irra rukutee siifin hima waan inni irra garagalee siifin hima ati waan irratti rukuttuuf naayimi. Naa dhaggeeffadhu kaa. Ayyee. Waan ana irratti rukutuufi. Kalee qabsoon nuti goone uummanni Oromoo tuulamaa lafa isaatirraa buqqa'ee aadaan isaa badee eenyummaa isaa irraanfatee
akka saba Israa'el Oromiyaa keessa bittinnaa'ee uummata bade. Uummanni kun aadaa isaa lafa abbaa isaati irratti calaqqisiisee eenyummaa isaa agarsiisuu qaba jennee qabsoofne. Mee uummatarraa dhumaatii dhaabuu dura moo aadaa shinooyyee jaanii ijoollee kaadiree kaabinee ijoollee akka keetii fa'aa fira keefaa waliin qabanii dhiichisiisuutu aadaa shawaa deebisuudha. Uummanni shawaa arraba barandarraa ka sadaqaa kadhatu jiru eenyu? Garba gurraacha keessatti kami jira? Aamboo keessa uummanni kami jira? Kaadireef kaabineeta kana dhaabbii jalaa aamboo aadaa ifiifuu gaafa wayyaanee wayyoo qabduutu bade malee aadaa tamtu tole boo rabbilleen sodaattu. Ilaal na dhaga'i kaayee sheekuuta. No tan akkamittiin si dhagaa? Akkamittiin si dhagaa? Keessummaa mana keetitti naaf feertee ofuma keetii haasa'attaare hawaasni isaa dhaga'u dhugaa jiru. Dhugaa jiru kan immoo gayyee uffadhu. Qoykaa hoo dhugaa qabaatte uummanni dhugaa kee dhagaa. Hoo dhugaan qabaatiin dhugaa kiyya dhagaa uummata nuti murteessaami. Uummataan murteessee. Na dhaga'i. Gaafiin nan si gaafadhe aadamu nageenyaa duraan si gaafachuu jira. Na dhaga'i. Ati bara wayyaanee aangorra jirtus Finfinnee tana nan beekaa keessuman jiraachaa ture. Bara jijjiiramni kun dhufus amma ji'aanan dhufa baala gizee fi faarsee bulaa ta'eetoo. Wanni qabsaa'ee fi gannata galuuf odoon ta'in Finfinnee galuuf yan. Magaalaa Finfinnee keessatti ijoolleen Oromoo mattaawaqaa isaaniitirraa maqaa jijjiirataniiti mootummaa federaalaa keessatti qaxaramaa turan ijoolleen Oromoo. Har'a saba biraatitu maqaa jijjiirratee Oromoo fakkaatee qaxaramaa jira sittan hima. Ragaan qabu tana. Istaatisti harkaan qabu. Ani Nacaala boo fiippiin Nacaalaa beektaa eenyu itti gaafatamaan warra nama qaxxaruume Amaara moo Amaara obboleessu. Fiippiin bari ijoolleen ani kaleessa wajjin OPDO keessatti qabsaa'e malee Maarsirraa gad hin dhufne takka takkaan isaan beeka. Sun ijoolleen ati wajji qabsooyite bara hunda guuramtee tuunidhaan guuramtee jirti ijoollee sabboontota wajji qabsooyite. Injirtu. Akkamitti? Ila na dhaga'i. Hoo fe'iin ofii hoo nama jalaa hanqatte Oromoon hin bilisoomne yoo jenne. Hoo fe'iin ofii namaa guutte. Fakkeenyaaf fedhiinu jalaa hanqatte san uummanni haa dhaga'u himime. Fe'iin isin jalaa rakkatte. Akkanumatti jibuu miti bar waa hidhamdanii maal dhabdanii. Edaan ati wayiif deeggarte ati waa harkattee deeggarte. Ani moo ani odoon argadhe lafa abbaa kootiitti naa kennuu didan malee. Nuti osoo nuti ni huna atuun harkanne mee nuti ati maaliif hin mormirre? Maaliif jedhama? Mastilaal waan bishaan hin kaafne tana. Waan bishaan hin kaafne tana naasee. Waan uummataa haasa'e itti haasoytu waan uummataa. Ani namni ijji xiqqoo baname deebitee ijjinaa daamtuun jedhu akka bal'attee fi ijjisaa ifa taateetu bilisaan laalu barbaada malee. Ati immoo uummata maa jiru kanarra deebi. Masin Fayyisaa waan harkanneef waan dhabne. Gaafiin sii qaba. Gaafiin sii qaba. Finfinneen magaalaa guddoo Oromootii jennee qabsooyne moo hin qabsooyne Masin Fayyisaa? Qabsooyne moo hin qabsooyne? Thank you. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'an jennee qabsooyne moo hin qabsooyne? Dhugaadha. Daangaan Oromiyaa haa kabajamu jennee qabsooyne moo hin qabsooyne? Dhugaadha. Oromoon biyya firratti abbaa haa ta'u qabeenya fi haa bulchu jennee qabsooyne moo hin qabsooyne? Dhugaadha. Okkee gaafii Oromoo tana keessaa takka naa himi obboleessoo aadaachi keessa dhiichisuu tana gartee wayyaanee deebise afaan ifiitiin barachuu aadaa fi dhiichisuu waan fedhan godhuu sirna iyaadiqii deebise. Mareet laaraash dachiin ta'abbaati kajuu daargii deebise. Paarlamaa biyyattii kana kajaare Hayila Sillaasee waan piippiin deebise waan lafa jiru naa himii siin jedhe obboleessoo. Na gaafattee miti.
Ayyee. Uummanni dhaggeeffatu. Ayyee. Tokko jedhe. Ehe. Goobee fi Shanooyyee kuni bara wayyaaneen jirtu hin turre. Erga Abiyyi aangoo irratti bahee ijoolleen Shanooyyee fi Goobee aadaa isaanii kan badde lafa Finfinnee irratti sirbuu calqaban kuni deebii isa calqabaati. Shanooyyee hangaafii Oromoo keessa Shanooyyee takka hin dhageenye. Aadaan Oromoo walii qabatti deebite. Aadaa Oromoo keessa hin jirtu Shanooyyeen. Na dhaga'i. Shanooyyeen Aadaa Oromoo keessa hin jirtu. Ani sittan hima. Shanooyyeen ani gaafa uummanni Tuulamaa buheerraa kaasee aga masqalaa horii galchineeti halkan mana ormaatirra deemnee sirbaa guddanne nuti. Ijoolleen immoo Oromoon sirbumaaf qabsaa'e jechuudha. Qo'ee na dhaga'i. Aadaan sirba. Bariyaa masfiitiin yameena hubadhu dhugaan qabdan silaawuu dubbachuu hin dandeessan falamuu hin dandeessan dhugaan qabdani. Amma laal wamiidhaan siinti aadaa keessa jirti moo hin jirtu? Irreecha Oromoo Finfinnee. Irreecha Oromoo Finfinnee bara wayyaanee qabanye. Bara federaala lafa saaxirannee bara wayyaanee arganne. Okkee seeraan lallabamee paarlamaan lallabamee. Qo'ee na dhaga'i. Seeraan lallabamee seeraan Oromoon Finfinnee keessa kabajachuu kabajee seeraan nuu lallaba osoo ilma keenya ta'e seeraan nuu lallabee paarlamaan Itoophiyaa guyyaan guyyaa irreechaati jee kalaandara cufee. Seerri mataasaa qaba. Oromoon diktaataraa miti saba biraati irratti mirga ofii mo'adhe jedhee irratti fe'u. Sabaaf sablammoota wajjin nan jiraadha jedhee uummanni amanu tokko seera biyyattii keessatti akkamitti Oromoon mirga isaa seeraan gulaaleetoo achi keessatti mirkaneeffataan hojii barbaachisa. Abiyyi Oromoo waan ta'eef aangorra waan ta'eef kana godhaa jedhee saba biraati irratti dirqamaan hin murteessu. Mariifachuu qaba, barsiisuu qaba, sammuudhaan jijjiirsisuu qaba. Saniin boodee saba sallamnoonni biyya kana keessa jira waliin bullu Oromoon mirgoota kana kun mirga haqa isaaniiti. Kanaaf dhugaadhaa itti amannee seeraan mirkanaa'uuf jedhee harka nu baasee akka nu deeggaru goona malee aangoo qabna Oromoodhaa namtichi biraa ministeeriin biyya bulchu jennee dirqamaan seeraan ala seera cabsinee Oromoodhaa mirga namni mirga ofiitii qabsaa'e mirgoota namaatis eeguu qaba. Warroonni har'aa Abiyyi isin adduuta jettanii kuni Masiin Fayyisaa ayyaana guddaa uummanni miliyoonni 50-60 ol uummanni Oromoo hordofu kana seeraan lallabuun mirga namaa dhiibuudha yaa Masfiin. Gizee qaba kaa. Finfinnettuu nuu kabajan jetteemi. Bara wayyaaneen jiru Finfinnettuu nuu kabajanii jetta. Waan heerarra hin jirre waan hooyooyiitiif qabsaa'ee siin jee Oromoon. Si galee. Kana gahe. Mirgi Oromoo halkan tokkoon kan waggaa 150 qabsoomne halkan tokkoon waggaa 7 naa deebi'uu dide namni jedhu akkuma duratti siin jedhe ijji takka banamnaanii fi yaa Waaqayyo maaliif ija lammataa maal kannaan banne jennee warra bootu yaada san ta'a malee Goobee fi Shanooyyee har'a argite kuni sababa Abiyyi aangoo mootummaa federaalaa Prime Ministeerii ta'e malee bara Mallas nuu ayyamu. Aadaa Oromoo keessa hin jirtu isiin Shanooyyeen tun. Aadaa Oromooti moo aadaa Oromooti? Inatte kaa hin badde. Feetu haa baddu feetu haa dhiiftu aadaa Oromooti moo aadaa Oromooti? Nuti immoo akka nu jalaa baddu hin barbaannu ishiif qabsoo. Meena dhageeffadhu haa pooyintii tiyyattiin dhufa. Aadaa Oromooti moo aadaa Oromooti miti isiin? Aadaa Oromooti. Thank you. Aadaa sabaa sablammootaa keessatti yaadig deebii kennee jira jechuudha. Shanooyyeenis walumaan yaadiqii deebii kennee jechuudha. Kana Abiyyiif kireedita kennuu danda'amtu. Waan siyaasaa seeraan waraqatarra teechisuu fi gochaan godhuun wal caala. Seera waraqatarra naa teechisuun anaaf bu'aan qabu. Foon gochaan ittiin
waan san itti mirkaneeffatin. Wayyaaneen